warri mootummaatis qeerroo jala jaartanii bitachuudhaaf hin tattaafatina. Wanni Abiy Ahmad dhaqanii masaraa keessaa gadi hin harkisiniif qeerroo sodaataniiti. Nuyi hattuu taaneetii miti naannoo Somaalee keessaa kaari'amne. Wadaa keessa miilaan deemta jette anaafatillee furdaadha. Yoo na wajjin deemuu dandeesse manguddoo tana baadhannee deemnu maara koona jirtu qawwee waame hootu wallaallaawo. Qeerroon qabsoodha beekta. Amaanaa ijoollee as dhumteetu nu bira jira. Qeerrooni guuzaa miti, guuza yoo taate guuza saba Oromoo qofa malee guuza naggaateetii miti. Guuza dhaaba siyaasitilleetii miti. Waliin kijibnu naggaateenis qeerroo uf jala jaartee naggaatee birarra duuluu jirti bakka adda addaatti ni beekama kana. Kijibaa miti. Ni beektanii mi? Qaama kiyya guddaa kanaaf Finfinnee jira malee gurri kun asuma jira. Maqaadha yoo jettan batalaqiin godha takka takka ni beeka. Amma mongoon namuu hin beeka, namuu hin beeka. Warri daldaltootaatis maqaa qeerrootiin nama gurmeessinaa. Qeerroonis rabbii jaati ijoollee nu biraa dhumte san yaadadha. Guuza naggaateetis hin taanina. Warri mootummaatis qeerroo jala jaartanii bitachuudhaaf hin tattaafatina. Abadan hin bitamu. Qeerroon akkuma kaleessa arraas waan mootummaan waan gaarii dalagee irratti ejjannoo takkaan bira dhaabanne. Dhugaa isin himu? Dhugaa isin himu? Har'a warri kalee kuchiifnee fi kan ol ba'uu barbaadus wanni Abiy Ahmad dhaqanii masaraa keessaa gadi hin harkisiniif qeerroo sodaataniiti. Qeerroo sodaataniiti. Torban lama dura agarsiiftaniimi guyyaa lamatti wayin jajjoo guyyaa lamatti asitti dhufteeme dubbiin humna sanii jira jechuudha. Gatii irra kisheessidha qeerroo kabajaadha. Ormi kan udduulu ormi maaliif mee wanni nan jedhu gaazexaan alagaa hundi televiziyoonni alagaa hundi halkanii guyyaa waaliif hammeenya qeerroodha haasaya. Beeyta alagaan waa'ee hammeenya keetiita haasoytu gaafa sii quudhite beeke gaafa sii quudhite qeerroo hattuunii fi alagaan sodaattu san rakki keeysanii paartiitti naggaateetti qooduudhaaf yaaluun hin ta'u. Kanaaf nuti dhabeeynu qeerroo awwadaa'e malee qeerroo abaluu hin beeynu. Qeerroo Oromiyaadhaa malee qeerroo OPDOdhaa, qeerroo ODPdhaa, qeerroo ABOdhaa, qeerroo KFOdhaa hin beeynu. Ni beeyna. Qeerroon Oromoof Oromiyaa qofa jechuudha. Dantaa tokkummaa ummata keenyaatiif, dantaa Oromiyaatiif, sirna federaalizimii biyya kanaatiif, nagaaf jaalala sabbootaatiif dalayna malee dantaa dhaabaatiif dhuunfaatiif hin dalaynu abadan. Qeerroo keessa kakalee agaazii duubaan dhaabatee quba nutti akeekaa jirus darra qeerroo ta'e gofaree filatee as jiraami. Zamana dammaramuuti jaaniimi. Yoo dammarame toobatee asaa dhufu yoo toobate ibaadatti haa jabaatu qeerroo wajjin. Fuulaan qeerroodha banaadha. Fuulaan qeerroodha seenuufis banaadha bahuufis banaadha. Hoggaa seenu naamusa fi tokkummaa qeerroo qabatee malee akkaataarii kaleessaa qabatee nuti dabalamuu qabu. Akkaataarummaa ka barbaadee jaratti hagalu deeme kasaba gurguratu. Namnis Oromoo amantiidhaan gandaan paartiidhaan qoqqoodu qeerroo keessa jiraachuu hin danda'u. Akkuma asiin seenaa achiin baafna jechuudha.